Mister Combat irratti karaa gabaabaa ta'een qabxii walitti qabachuudhaaf jalqaba buutii Mister Combat haala kanaan ni banna. Erga banne booda play kajuu kana tuqnaa jechuudha. Play jennee erga tuqne booda geemiin kun haala asirratti mul'atu kanaan nuuf banaa jechuudha. Erga haala kanaan inni nuuf baneen booda qabxii walitti qabachuudhaaf qabxii baay'ee walitti qabachuudhaaf tooftaan barbaachisu inni jalqabaa taap godhuudha. Haala kanaan taap goonee qabxii walitti qabanna. Taap godhuudhaan kaasirra jiru kana erga 0 baafne booda erga xumurree booda inni biraa akka inni nu deebi'u inni kun isaa tokkoon dalagaa buusti kajuu kana ni tuqna. Buusti kajuu kana erga tuqne fuul enerjii kajuu kana tuquudhaan akka inni nuuf deebi'u goonaa jechuudha. Yeroo san deebinee taap godhuudhaan isa kanarraa xumurree qabxii keenya walitti qabachuudha dandeenya jechuudha. Tooftaan inni jalqabaa qabxii Mister Combat baay'ee walitti qabachuudhaaf nu barbaachisu tooftaan inni jalqabaa taap godhuudha jechuudha. Inni lammaffaadha ammoo inni lammaffaa eerni kajuu kana tuquudhaan guyyaadhaan haaluma asirratti mul'atu sooshaal miidiyaa Mister Combat hunda isaatu dhufnee join godhuudhaan qabxii asirratti kennamu kana hunda isaa fudhachuudha qabna jechuudha. Inni biraa guyyaadhaan daily reward kajuu badhaasa guyyaadhaa kana fudhachuudha claim godhuudha qabna. Kunis guyyaa tokkoffaa irratti akkuma isin mul'atu 500 guyyaa lammaffaa 1000 akkasumatti hanga guyyaa 10ffaa deema. Guyyaa 10ffaa amma fakkeenyaaf xiyyaa kaasirra jiru guyyaa 10ffaa waan ta'eef miliyoona 5 claimiin godhaa jechuudha. Haaluma kanaan dhufnee guyyaadhaan fudhachuudha qabna jechuudha. Kunaanis badhaasni keenya yookaan koiniin keenya dabalaati deemaa jechuudha. Tooftaan inni sadaffaa immoo maali? Irni partaap kajuu kana yeroo 3 tuquudhaan haala kanaan deelii kiipparii fudhachuudha qabna. Deelii kiippar jechuun yeroo hunda halkan sa'aatii 5tti kan gallakkifamu yoo ta'u, kunis deelii kiipparii kana fudhachuudhaaf qubee moorsi koodiidhaan barreessinaa. Deelii kiippariin kun guyyaadhaan koodiin isaa gallakkifamaa. Jechi gallakkifamaa jechoonni kun ammoo koodiidhaan barreeffama. Egaa baagiraawundii isaa irni partaapii kana yeroo 3 tuquudhaan haala kanaan jijjiirre booda fakkeenyaaf deelii kiippariin guyyaa har'aan tanaa waallet jecha juu jechuudha. Jecha waallet juu kana yoo barreessine miliyoona tokkichaasii kana nasuma fudhachuu dandeenya jechuudha. Okay, ni barreessina as laala. W barreessuudhaaf tuqaa takkaa fi sarara 2 jennee W barreessine itti aanu eedha. Een ammoo tuqaa takkaa fi sarara 1. Itti aanu L'dha. L'in tuqaa takka sarara 1 fi tuqaa 2 deebifne. Akkasumatti itti aanu ammallee L'dha. L'in akkuma amma jenne tuqaa takka sarara 1 fi deebifnee tuqaa 2. Okay. Itti aanu Eedha. Afaan Oromoo jechuudha. Isin tuquma takka haaluma kanaan barreessina. Okay. Dhumarraa maali? T'dha. T barreessuudhaaf sarara 1 barreessina. Kanaaf haala asirra mul'atu kanaan qabnee gallakkisna jechuudha. Deelii kiipparii keenya guyyaa irraa miliyoona 1 haala kanaan fudhachuu dandeenya jechuudha. Inni biraa deelii komboodha. Deeliin komboon immoo guyyaan yeroo hunda guyyaa irraa sa'aatii 5tti gallakkifama. Kunis qabxii miliyoona 5 kennanii jechuudha. Kanammoo fudhachuudhaaf maal godhu qabna? Deelii komboo gallakkifamu erga sooshaal miidiyaa adda addaa irra laalleen booda deelii komboo san dhufnee binna. Deelii komboo kana bituudhaaf maayin kajuu kana ni tuqna. Maayin kajuu kana erga tuqne booda fakkeenyaaf deelii komboon guyyaa har'aan tanaa tokko tireedingii buutiidha. Tokko tireedingii buuti kajuu kana dhufneeti binna.
inni lammaffaan da'oo hajuu kanas hoggaa binne haala kanaan nu dhufa deelii komboon guyyaarraa. Inni sadaffaan X yookaan tiwutara. Kanas barbaanneeti haala kanaan binnaa jechuudha. Yeroo sadiin isaatu haala kanaan binne qabxii yookaas piraayizii keenya miliyoona 5 bakkuma tokkotti fudhachuu dandeenya jechuudha. Kunoo miliyoona 5 teek piraayizii hajuu kana tokkodhaan haala kanaan fudhachuu dandeenya jechuudha. Qabxii keenya guddifachuudhaaf tooftaan inni nu barbaachisu inni biraa piroofeet paraarii kana dabaluudha. Bu'aa sa'aatii tokko keessatti argatu. Kunis hanga sa'aatii 3tti yoo offlaayinii jiraattes qabxiin ifumaan walitti sii qabama. Akkuma asirratti mul'atu boost your profit tap the meaning menu to buy upgrade. Kanas bituudhaan walitti qabachuu dandeenya jechuudha. Piroofeet paraarii kana akka nuuf dabalu taasisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf piroofeet paraariin keenya kan ammaa asirratti mul'atu 238.38 kan ammoo guddisuudhaaf maal godhuu qabna? Dhufnee isa kana tokko tokkoon fakkeenyaaf liivel 8 irra kan jiru kanas gara liivel 9tti ol guddisuu qabna jechuudha. Haala kanaan piroofeet paraarii keenya wantoota as jala jiran kana maayinii kana tuquudhaan tokko tokkoon deemnee hunda isaatu bituu qabnaa jechuudha. Ha qulfii qabaatu taa'uun qabu jechuudha. Piroofaayila keenya jira. Kunis maarkeetii, paartinar indatiimii, leegaalii fi ispeeshaal jechuudhaan bakka 4tti qoodama. 4 isaatu guyyaadhaan keessattuu yeroonii fi piraayizii miliyoona 5 deelii komboodhaaf fuune yoo xiqqaate hanga miliyoona 4 piroofeet paraariidhaan bitachuudha qabnaa jechuudha. Piroofeet paraarii seerri hamistaar kombaat inni guddaan piroofeet paraarii irratti waan dalaguuf piroofeet paraariin keenya nu jalaa gabbuu hin qabu hanga gartee 500,000 miliyoonaatti illee deemuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Guyyaan piroofeet paraarii keenya dabaluun barbaachisaa. Inni biraa immoo tooftaan inni biraa hiriyoota affeeruudha. Hiriyoota affeeruudhaaf fireendii kan jiru kana ni to'ita. Erga fireendii kan jiru kana to'ite nam tokko affeeruudhaaf 5,000 qabda. Qabxii 5,000 qabdaa jechuudha. Kana malees yeroonii fi gartee hiriyaan kee yookaas namni ati affeerte gulantaa tokkorraa gara gulantaa biraatti ce'u fakkeenyaaf gulantaa silveriitti yoo ce'u qabxii 20,000 80,000 akkas jechaati hanga leejendariitti qabxiin dabalamaa deema jechuudha. Kanaaf hiriyoota keenya affeeruudha qabnaa jechuudha. Inni biraa immoo kan dagachuu hin qabne hamistaar kombaat kuni nootkoinii irratti laanchitee jira. Kanaafuu waalleetii telegiraamaa konnekti itti godhuu hin dagatina. Airdiroop kajuu kana tuquudhaan waalleetii keessan konnekti itti godhuudha qabdanii jechuudha. Yeroo biraa hanga airdirooppii biraatii walitti deechaanitti nagaan nuuf tura isin jechuu barbaadna. Galatooma yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuu hin dagatina.